شاء الله بلو تسكي ستا بارك الله بلو تسكي ستايوت جمارين وزولة داريوت زلاقي أدرجو اسكالكبون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة بقى نقا نفتح baga nagaadhaan eegdan si dabalatee akkasumas warra si fakkaatan hawaasota keenya sanniin gubbaa kanneen jalaa kanneen bitaa kanneen mirgaa barsiistonni barattoonni hundi keessan baga nagaan ooltanii sa'a kan qaqqabdan sa'a kana keessan isiniin jechuun barbaada. kanatti inshallah ta'ala akkuma beekamutti kolleejjii cimaa iskoolii cimaa yuunivarsiitii cimaa jaami'aa intarnaashinaala akkasumas mana rabbii jechuudha. Dirree quraanaa, dirree qaroomaa, dirree hayyuu, dirree wayyuu, dirree gamnaa qameessaa keessatti kan argamnudha. Rabbii carraa kana nu laate carraa kan nu badhaadhesse cimsanii galateeffachuun barbaachisummaa guddaa kan qabudha jechuudha. Maaliif yoo ka jedhamu taate bara hammaataa bara nama nyaataa kana keessatti bara safuun bade bara duudhaan bade bara safuun uumaa fi uumee cabe kana keessatti mooraa gaarii, mooraa qaalii, mooraa naamusaawaa, mooraa qorsaa kana keessatti argamu carraa salphaa, carraa haphaa, carraa diqqaa sanatti hin fakkaatin hawaasa keenya baay'ee waan guddaadha. Kanaaf rabbi carraa kana sin badhaase yeroo kamutti galateeffachuu yookiin faarfachuu qabdanii. Egaa kanatti aansuudhaan ustaazonni keenyaa kanneen gubbaaf jalatti argamtan bitaaf mirga keenyaa dabooltanii argamtan irra deddeebiin isiniin jenna ka muslimni ta'ee qaala masadiis gaafa addaan bahee walitti deebi'u anaa dhufu waliin jedha wal ashsama wal gammada wal buhaara wal ililfata jechuudha. Kuni naamusa gaarii yookiin naamusa qaalii amantaa islaamummaati jechuudha. Adeemsa yookiin istiraatiija kaleessa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiin nu guddisee, ittiin nu mul'ise, ittiin nu gorse, ittiin nu qare, ittiin nu qoraasedha jechuudha. Akkanuma kanaa miti. Hadhallee numa jirta, hadhalleen duune, hadhalleen buune ka waliin jedhu muslimaa miti yookiin mu'minaa miti, mallattoo mu'minaa yookiin musliimollaati miti. Akkanuma kanaa miti. Garuu yeroo addaa kana keessatti addunyaan maal waliin jechaa jirti beektaa? Atilleen duune hagammaan buune, hagammaa hin hidhamne, hagammaa hin fannifamne yookiin hin hiyyoomne waliin jedhan. Akkanuma kanaa miti. Sadarkaa kennuu keetti addunyaan gadditee, kennamuu keetti addunyaan gammaddu keessatti sadarkaa jiraachuu keetti boohanii jiruu keetti keessatti argamna. Rabbi rahmata nu haa godhu jechuudha. Wal jaalachuun, wal kabajuun, iddoo walii qabaachuun, boota walii qabaachuun akkamuu keessatti barbaachisaadha. Hawaasa keenya akkanuma akkanaa miti waa dubbachuu. Dhiira kabajuun, dubartii kabajuun, xiqqaa guddaan xiqqaa kabajuun, beekaan kabajuun, hayyuu kabajuun, hoogganamaa dhaggeeffachuun, hoogganamtoonni hoogganaa dhaggeeffachuun naamusa guddina biyyaati, biyyoomaati, lafaa lafeedhaati jechuudha. Akkanuma akkanaa miti. Yoo haasa'uu qofa ta'e, iyyuu qofa lallabuu qofa yoo ta'e wal kabajuun, naamusni gaariin, amalli gaariin akkaataa wal kabajaa yookaan hin miidhageen tolle taate wanni guddatu tokko hin jiraatu. Akkanuma akkanaa miti hawaasa kan waan ta'eef ustaazonni keenya naa dhufu ahlan wa sahlan wa marhaban jenna. Hayyee kallattumaa meeqamaa ustaaza lakkoomsa kudhanitti carraa kiyyallee kenneef isaan booddaan dubbadhaa isaanitti saansee abul fadli isaanaa dhufu isiniin jenna. Faddalakumullah. Kanaaf kallattumaan gama ustaaz Abu Haarisatti isin ceese isin dabarsaa isaa wajjin turtii gaasii hawaasa keenya isin immoo wantoota sirraa eegamu akka amala keessan miidhagaa yookiin gaggaarii isaaniitti taa'ee isaa yookiin raawwadhaa isiniin jenna. Sumayyoonni bilaalonni barsantaan bal'aan keessan sumayyoota akka ta'es argaa jira waan ta'eedhaaf jecha bilaalota illee rabbi nu haa fidu ka hayyee bilaal kun karaa jira kun garaa jira kun tiktokii kun bilookiidha rabbi haa qajeelchu rabbi haa laaffisu inshaallah. Ustaaz Abu Haaris maa keessan saaqadhaatti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam kutan taga punya nagaya. Jira wallah alhamdulillah fayya mashallah ustaz keenya. Amin baga dhuftan ana dhufura deebin isinin janna inshallah maa keessan banadhaatitti fufa gaggabaabsine waliin keenya bareeda ustaaz keenya inshallah. Mashallah galatoomii waan carraan kennuudhaaf baay'ee galatooma. Sani ustaaz keenya dhaamsa bareedaadhaan nu dhaamte nutillee warratti fayyadamu rabbi nu haa godhu. Akkasitti warra tokko ta'ee akkasii wal jala yaa rabbi nu haa godhu. Ati isiin ol haa deemu tullaaba keenya kana hundaa'u warra rabbiin ol fuudhe rabbi nu haa godhu. Akkasitti isin hundaa'u warra asitti argamtan
khayriin ta duraan isin jalaa fagaatte hundaa warra argamtee rabbi isin haa godhu jazaakumullahu khayra akkasitti warra rabbiin ta duraan itti rakkatte hundaa irraa bal'isi rabbi isin haa godhu hundaa rabbi nurraa haa bal'isu yaada garagaraa qabnaa akkasitti kadhaa teenyaa fi ta ustaazan asirratti nu kadhate hundaa rabbi nu haa qeebalu jazaakumullahu khayra isinin jenna ustaaza keenya. جزاكم الله خيرا الفضل في فما قالتهم أستاذ أبو حارثة أحسن الله إليكم كما أحسنتمونا ما شاء الله كان مرقى ملكايا سنين جنة حي ملكاك مكيا سنين جنة قدانتي سنهاتات أستاذ أبو حارثة بيكا هورو هيو هوري غوتا هوري ربي سنهاقود سنين جنة خباني سنهاتالو الفني سنهاتالو بيكم سابيكم تني سنهاتالو na ilgama na be kama na irama isanin jallata makamatan fada mi aya si aya milka mi ja isanin jatta kallatu mangara ustaz Abul Fadli tisin dabar sahawasa Kenya ustaz Abul Fadli wajin rutigari. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الكرام أيها المؤمنون والمسلمون. أبو الفضل حياكم الله وإياكم. آمين 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 ولمانو سنين جنة كبجمع والفضل سكنتانو كنيو كيسني في سنين جنة يا بلالتا يا سميوتا akkuma san ustaazan iddoo garagaraa irra jirtan ka gubbaa jirtan ka jala jirtan hundi keessanuu baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin gahee baga jiraattan jireenyi keessan haga jiraatuun malu khayrii keessa isin haa jiraachisu isiniin jenna. bismillaahi irrahmaani irrahiim alhamdulillaahi wahdah الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. يقول الله تبارك وتعالى واستبقوا الخيرات. أمة كينيا أيها المسلمون المجتمعون في هذه البقعة المباركة إن شاء الله أوصيكم ونفسي قليلا ما يتعلق بالاستقامة وبالواكية لبوكية في إسنيفس يروغ بابا كيستي نموني باي إوان جراني في جادة قبابسيت ما يتعلق بالاستقامة وان استقامة تررأوا قد أبنا جتشادا وما كمينو هاتأوا دنيايو هاتأوا دينيو هاتأوا وما كمينو نمني قلمان كغهودا دأوا يومالتئ يو استقامة قماتي يو قد أبين جراتي يو إرترون جراتي جتشادا استقامة جتشا أنا نموني ربين بكم سبركاه أكمت همني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أكمت همن جناني الاستقامة لزوم الطاعة. استقامة جتشون يوكيني إمو أعظم الكرامة إرقودان ملكي لا نمني وني إتي ملكا هدن في الدنيا والآخرة. دنيا تتأي آخرة تتأي ملك نما بوتان إني تأرقمو استقامة قباتو دا جداني همن جتشادا بليوكيا نتي yeroo ammaa kana keessatti istiqaamaadha yookiin gadhaabbiidha waan tokko fullaasuu galmaan gahuu jira jennee yoo kalaallu taate hin xiqqaata jecha. maaliifi namni guyyaa tokko bakka takkatti argame guyyaa biraa immoo bakka biraatitti mul'ataa jira kama tarawna akkuma wajjinuu argaa jiru jechaadha. har'a bakka khayrii takkatti yoo argan guyyaa borii bakka birootitti argamaa jira namni. bakka khayriititti deddeebi'uu barbaachisa, bakka khayrii aadaa godhatuu barbaachisa. fakkeenyaaf bootaa akka markaza dhufanii akkanatti da'waa dhageeffatuu kanneen keessatti istiqaamaadhaan wantoota nama dhibe gaafatanii adda baafatuudhaan barumsarra kan jiru barumsa isaa haala gaariin yoo itti fufee jedhe natiijaa isaa yookiin bu'aa barumsa sanii arguu danda'a, bu'aa da'waa dhageeffatuudhaan arguu danda'a jecha. namni tokko yoo ka daldalu taate fakkeenyaaf daldala isaa har'a hin daldala boru ammoo hin dhiisa iftaan itti deebi'a, iftaan taan hin dhiisa yoo ka ta'u taate natiijaan isaa yookiin bu'aan isaa jalaa xiqqaata jecha. maaltu isa barbaachisa ree namicha daldalu kana
irra gadhaabbiidhaan magaalaa kaanii bahee kaan seenee yoo istiqaamaa qabaate yookiin gadhaabbiidhaan hojjate fulduratti deemuu danda'a jechaadha yaa obboleewwan keenya. Imaamu Ibnu Al-Qayyim maal jedha rahmatullahi ta'ala waa'ee istiqaamaa kanarratti maanaan istiqaamaa jechuudha luzuumu taa'atillahi ta'ala. Istiqaamaa jechuun ta'a rabbii qabaatuudha. Ta'a rabbii qabaatuudha. Waan rabbiin itti nama ajaje hojjetuu fi laal waan rabbiin irraa si dhoowwe yeroo hunda keessatti yeroo garii dhiiftee yeroo si mijate qofa osoo hojjetuu hin ta'ine yeroo hunda ta'a rabbii qabaatuudha jedhaniiti akkana nu ibsan jecha. akkamitti gadhaabannaa كيف نستقيم على طاعة الله تعالى جلني قافتني جنان مال جعيد بسنيو سيتن اعلم أيها الأخ الحبيب يا بوليسكي يا غاري بوليتي يا غاري بيكي أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إيماني نما كن عدد معصية هجتني نما جلا قد بؤاهر أتا بالانسين إسا قد بؤا ديما ofeetiin yoo dhumu namichi ka maasiyaa hin dhiifne taate cubbuu yookiin maasiyaa hin dhiifne taate inumaayyuu qullaa ta'a. Achi booda qalbiin isaa goggogeeti soo haqa itti himaa oolii waan fedhan godhanillee ganaa gadi hin seenu jecha. Yoo ka khayrii dalagu taate hoo imaan isaa yaziid dabalaa deema jecha. Kanaaf maaltu nurraa barbaadama ree yaa obboleewwan yaa obboleetti yaa Sumayyaa yaa Bilaal adda addaan kophaadhaan مالت نورا برباد مري جناني أن نعتصم بحبل الله جميعا. هذا ربي كان مرحلة ثانية قوتوتي كبتوك أمنا كيسا قدبوك أمنا. قالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا ربنا كجدو أمني أكجدو أمني جر جدا أكسن جديناتي قروا بتمني جر تكشو وهي كرادينا كان سيني جر جد عمله guututti amannee jirra hin jedhinaa jedhee rabbiin kenna loo waa'ee jamaalii fi hamma keenya hamma imaana keenya madaalii harkaa qaba beeka waan ta'eef rabbiin akkana nuun jedha yaa jamaa imaanunaa yaziidu bittaa'a wa naqsuhu yakuunu bizzallaat. Imaanni keenya yoo nuti karaa khayrii keessatti jajjabaannee ka hojjennu taate nuu dabala agartani. yoo ammoo ka hojiin keenya halkan keessa guyyaa keessa maasiyaa ta'u taate nu jalaa gadi bu'aa deema hir'ataatumaan deemaa jedhaniiti nu dhaaman jecha. Tamaraan istiqaamaan qabu yookiin immoo bu'aan istiqaamaan qabu baay'ee wahiiti. Keessaa yoo garii kalaallu taate namni tokko yoo ka istiqaamaa qabaatu taate yoo gadhaabannaa ka qabaatu taate ibaada rabbii irratti gadhaabbiin yoo ka jiraatu taate alhayaatu xayyibaa jireenyi isaa maal ta'a jireenya mijataa jireenya namaa olii laal duniyaa keessatti illee jireenya namaa olii jiraatu danda'a. آخرت مو جنة ربي تنما ملكا حتاء ججا. فالمؤمن الذي يعيش دواما وأبدا على طاعة الله عز وجل يعيش في جنة في الدنيا وفي البرزخ في الجنة. أقرتني نمي توكو يوكا بعد ربي إرغت أبليد أنك جراتو تاتي جرو دنيا تتلي جرين مجتا جرين ربي واللي غالي جراتو نمان اللي واللي غالي جراتو جرين كسي جراتا. آخرت اللي أمو جرين برابرا يوكين جنة أرغتي جراتا جتا يا أبوليوان كينيا. كناف هاتو كتانو هاول قبنو ديني ربي إرتي وليها جبيسنو نصيحة وليها قونو نما مركز الراحة وأكا مركز الراحة نافن نصيحة قونو في استقامة قبانو قدابيها قبانو يروهن دا مركز كيستيها أرقم نججون نام سفيا كافيا هراتي إن شاء الله ورقة دابت ربنا هاتاسسو عندك ينيا عدد ربنا ملكيسو ملكي دنيا لك آخر اللي ولدت ربنا فحاقبو ججباتشوك أمنا أري دنيا دابرو آخر أري غندا دنيا غندا اتباع دلغتاتني غندا وات أومشتني غندا خير اتباع إفتني قراتي قرآنات سنة صلاة ذكري هجتودان آخران أمو غندا غلطاتي وانتو تكنين اتغلط غلف من ججارا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نمن جرو دنيا يقول باجرو خيري تكايو هجتي جده ربين دچا غدي في إسا غلچا جلاهن ميدو جلاهن غتو نمن أكما سن شر اللي هجتي جده جزاء سيارغو تاء نما خير نساء بايات ربنا هاتاسسو يا سميوتا يا بلالوتا حجاك سو ربي حاباسو يا أستاذ حجاك سو ربي حاباسو مرادك سو ربي حاغو أولين اسن حاديمو وانك سو ربي حادبتو أنا فدبت ربي حاجدو أنا فدقيفت ربي حاجدو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن شاء الله نبروتي بدبرسا إن شاء الله ولرست سنبان كبو خير الكلام ما دل على المرامج أني الجبات داسين جدا استودعكم دينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أبو الفضل فضلكم الله، بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم كما أحسنتمونا. الفاتحة في فما قالتوما مئايا في آية مجامل الكايا هورا تولا للا كورا إسنين جنة دقاقا درارا لليسا لليسوما مرقا مرقسيسا إسنين جنة إيا إيسيسا إسنين جنة إن شاء الله تعالى قمنا قميسا حيو سريسا قوتا فريسا ربي سنواتاش إسنين جنة. أستاذ أبو الفضل كانوا متيرو تانوس ديبياتي إرقا قبدن إرقا مقبدن دامسا قبدن حواسا كيسان قبسيسا سنين جنة إن شاء الله تعالى. حيي حواسا كينيا بورسا قبابا سانس قبا إتاني سنتيسيس إن شاء الله. قرسي أني قبو mata dureen isaa qabiyyee dubartii jedha. Qabiyyee dubartii jedha. Mee warri na dhagaa jirtan laayikii godhaa, warri gubbaa kana laayika godhaa. Mee baarakallahu fikum. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أتباع محمدية صلى الله عليه وسلم دفتوت نبي محمد متدورين كيجا أبي دبرتي أيوكين واي دبرتي أفانو مسين بيكتنين أفانو مسين أيدنين أفانو مسين كيتنين أفانو مرات لالتنين قدتنين إسين كاكب سيساقل أمتاق أمساد إيفان نفدم مكينان نفانا بواسن هواسكين dursa gaafiidha. Mee dubartoonni hardhaa, samarroonni hardhaa, qarreen hardhaa kan jaarraa ammaa kana keessatti argamtu mallattoolee kanneen keessaa meeqa jalatti argamtaa jedha. Mallattoolee kanneen keessaa kam jalatti argamtaa jedha. Irra sii deebi'a. Mee qarreen jaarraa kana jiraachaa jirtu, samarran jaarraa kana jiraachaa jirtu, dargaggeettiin jaarraa kana jiraachaa jirtu, dubartoonni gadaa kana jiraachaa jirtu, kabiyyilleen biyyoomnilleen lafaa lafeen sitti hafe, biyyoomni sitti hafe, mallattoowwan dubartoonni ittiin ibsamtu, mallattoowwan dubartoonni ittiin beekamtu, mallattoowwan dubartoonni ittiin eegamtu, mallattoowwan dubartoonni ittiin ibsamtu, mallattoowwan dubartoonni ittiin cimsamtu kanneen keessaa kam jalatti ramadamta, kam keessa jirtaa jedha. Lakkoomsa tokkorraa akka 10 tarreessaa hin dhageeffattan. Tokkoffaa dubartiin dureettiidha jedha. Dubartiin dureettiidha. Lammaffaa dubartiin dandamachiiftuudha jedha. Sadaffaa dubartiin dammaqxuudha jedha. Arfaffaa dubartiin dorgomtuudha jedha. Shanaffaa dubartiin durfamtuudha jedha. Jaffaa dubartiin dubbifamtuudha jedha. Torbaffaa dubartiin duuba deemtuudha jedha. Saddeettaffaa dubartiin mul'attuudha. Inni itti aanu dubartiin deebiftuudha. Inni itti aanu dubartiin dura buutuudha jedha.
mallattoowwan kanneen keessaa kam keessa jirta? Dubartiin akkana akka taate sii galee